ijoollee keenya ijoollee Oromoo eessa jirtu maal keessa jirtu maal harkaa qabdan ijoollee keenya kun kadaawachuu jirtanii qophii waan keenya ka jedhamu an keessummeessi keessanii wayyeessadha galatoomaa ulfaadha yeroo keessan kanaa kennitanii fi ulfaadha jiraadha maali eeyye Mumuta farda jaarsaati sagoojen oolani qophii kanarratti kaarratti kaasa'u deemu waan warra ODF jedhan kanaafi TPLF eeyyee adda bilisa baasa uummata Tigraay ODF fi TPLF isaan irratti haasa'u jira galatooma isaaniin jedhaga akkuma beektanii ODF'n biyyatti galaa dhaabii ODF kuni biyyatti galuu deemaa jedhanii agamtur baatii jaayeen tokko ifatti dubbatanii turanii miidiyaa irraas tureedha beekuun dhabdanii eeyyee baatii jaan duratti dhaabii kun ka ODF jedhan kuni biyyatti galuu deemaadhanii pirezidentiin isaanii jedhanii turanii haa hin beektu eeyyee akkuma beektanii akkuma dhageettanii baatii muti torbaan sadeen tokkoon ta'a ittaananii ODF eenyu dubbisaa abbaa duulaa gammadaa dubbisee jedhanii biyyatti galuu feenaa kara kamiini biyyatti gallee filannoo keessa seenuu feenaa jedhu jari filannoo keessa seenuu fedhan isaan rakkoon isaanii maali filannoo keessa seenuu filannoo kara kamiini filannoo keessa seenaa jedhu sii galee ijoollee keessa rakkoon isaanii maali beette hin beekne rakkoon isaanii filannoo keessa galuudha kabiraama itti qorree Norween natti qorree natti tolle kanaafi maali taana biyyatti galuu feenaa kanaafi biyyatti galaa jedhu isaan ani mumaa jedhin beektaa akka aartistii Oromoo tokkotti akka Oromtichi tokkotti ani kaa jedhu Haile Mariam namchi isaanii kadhatan sun abbaa duulaa gammadaa warri isaan kadhatan sun biyyatti galuu feenaa filannoo keessa seenuu feenaa jedhanii kadhatan sun an maal jedha akka nama tokkotti akka aartistii Oromoo tokkotti Haile Mariam Dassaalany nuti qabaa jedhee qabaati harkaasaa san hidhaati mana ICC mana murtiitti eeyyee achitti nuu dhiyeessaa jedhan akka nama tokkotti abbaa duulaa gammadaa qabaati hidhaati mana murtii nuu dhiyeessaa jedhu akka nama tokkotti ani kana jedhame akkanaadha Bereket Simoonis isas qabaati harkaasaa hidhaati mana murtii jari kun yaanuu dhiyaatanii jedhaga akka nama tokkotti jari kun maal jedhu isaan dhaqanii hin kadhatu jara TPLF kanaa kadhatu jari kun jedheen isaan warra kanaa dhaga kun kan ilaali jara kan ijoollee dhagaa jirtu warri kuni maal ta'u TPLF dhaqanii kadhatu biyyatti galuu feenaa filannoo keessa seenuu feenaa kara kamiin filannoo keessa seenaa jedhanii kadhatu isaa wajjin firoomoo fedhu isaan kun warri kun akkamiin tarii kun maqaa Oromootiin kadhatu maqaa isaanii jijjiiruu malan isaan maqaa keenyanii abashaa wajjin firoomoo feete lakkii maqaa kennanii hin ta'uudha kanaadha ka jedhan abashaa wajjin firoomoo feete maqaa kennanii hin firoomini TPLF wajjin firoomoo feete ani maal jedha lakkii maqaa keenya muti firoomoo isaa wajjin wofeete TPLF wajjin firoomoo feete TPLF kadhachuu wofeetanii isaan kadhachuu ani isaan duraan hin dhaabadhu akka nama tokkotti akka aartistii tokkotti isaan duraan hin dhaabadhu an in eebbisaayyuu eebba kiyyayyuu qabu isaan an eebbiseen isaan biyyatti galuu fedhan mirgaa isaanii qabanii kadhachuu kadhaa deemuu fedhan in danda'an kadhachuu in danda'an garuu lakkii maqaa keenya mutii maqaa ijoollee Oromootiin
maqaa ijoollee Oromootiin lakkiin ta'uu jiru. Otoo waan ta'uu jiru otoo beennu. Mana hidhaa keessatti ijoollee keenya ijoollee Oromoo jarii fannisuu jiru. Fannisuu jiru ijoollee Oromoo. Gombisuu jiru mana hidhaa keessatti ijoollee keenya gombisisan ijoollee Oromoo. Isaan immoo dhaqanii warra kana dubbisu. Ijoollee mee ilaala jira. Mee ilaala. Jarii kun otoo waan ta'uu jiru otoo beekanii filannoo keessa seenaa jiru. Garuu woo ilaallu filannoo kun kanaan duras ta'edha. Filannoo dhufee darbee turedha. Filannoo kanaan dura keessa maal ta'in beektaa jiru. Nama dhibbaa oli adda bilisa baasaa Tigraay nama dhibbaa olii ijjeessanii ture. Filannoo sani ta'uu deemamas sanuma keessa seenaa jiru. Jari kun akkuma jedhe ani bakiyyaa qabu isaanii filannoo keessa garuu fedhan filannoo keessa seen fedhii isaanii filannoo keessa ta'e filannoo keessa galuu danda'an isaanii ani isaan duraan dhaabadhu. Garuu maqaa Oromootiin lakkii hin ta'u maqaa keenya filannoo keessa hin seeninaa. Garuu filannoo kan keessa maalti jira laata dhugaa isaan filannoo keessa seenanii filannoo kana mo'achuu hin danda'an darsachuu hin danda'an itti irratti waati ilaaltu jarii kuni ODP'n filannoo kana keessa seenee filannoo kana darsatee ijoollee Oromoo nama tokko lami keenya hidhaatii baasu san ta'uu deemu san ta'uu hin danda'a waati ilaaltan dhugaa. Lakki kun waan hin taane bara. Garuu akkamiin kun dhugaa woo ilaaltu dhugaa sittiin fakkaata. Jari kuni filannoo keessa seenanii dabsatanii nama keenya hidhaa baasu hin danda'an sitti fakkaata jari kun. Akka nama tokkootti akka aartistii tokkootti kuni waan hin taane kun sobaadhaa jedhan. Ani kan jedhu maali? Haile Mariam yaanuuti harka isaanii hidhamanii isaan Haile Mariam Dassaaleny namicha ministeerii wayyaanee san isaan qabamanii hidhamanii mana murtii yaanuu dhiyaatanii jedha. Kanaana deebi'ee asanidha kan jedhu Abbaa Duulaa Gammadaan isaanis qabamanii harka hidhamanii mana murtii akka nuu dhiyaatan. Sanidha kan fedhu. San ilaalu fedhan nama guyyaa san wajjin argu Waaqayyo nama suni yaanu godhuuti qophiin kiyya waan keenya karaa kana fakkaataa kaasa wajjin ture an wayyeessadha kadaawwachuu jirta waan keenya galatooma ulfaadha nagaatti naa jiraadha ijoollee Oromoo turtii gaarii lakkii turtii gaarii ijoollee kaanii dhiisnedha nagaatti tola. Rabbi guddaan nu gargaare kana gaarraa geenye jaarraa dhibbaaf kan dandeenye kana namaan geenye abbaan farda soore beekutu farda soora beekulloo koo gannaa baasa nan gobbisa oola kayi qeerroon kana maaliif daangaa darbe bandaachi lammaffan arge qeerroon kana maaliif daangaa darbe bandaachi lammaffan arge. Badee duratu injedin kitatu Adabin andale ni onata jale Adabin andale ni onata jale Adisa ke muradu injarjari numadu Dan sore farda ko sirana fudu ako Omilole jale atirata jale Omilole